Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast akkam jirtan nagaa fayyaadha isin jechaadha. Oromiyaa International Broadcast irraa oduu isin dhageessifna. Oduu kan isin dhageessu an Bayaan Abduu Jaliiliin. Erga mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Tigraay jidduutti walitti gagaarrifannaan jalqabame as hariiroon mootummaa federaalaa fi akkasuma Tigraay adda citaatii jira. Kanumarraa ka'uudhaan Faana Broadcasting Corporate FM isaa Maqalee jiru adda kutuun isaa beekameetii jira. Dabalata oduu kana akka ta'anitti simbiraan keenya. Faana Broadcasting Corporate tamsaasa naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti buufata FM tamsaasaa ture har'a ganama eegalee adda kutuu isaa beekameetii jira. Abbaan taayitaa Broadcastingii xalayaa buufatichaa barreesseen gaazexeessota miidiyicharraa ergeen akka hubatetti kaleessa eegalee tamsaasni akka citee kan ibsame hoggaa ta'uu biiroonis akka cufame beekameetii jira jahaniitii jiran. Gaazexeessaan FM Faana Maqalee kan ta'e Yoonaataan Gazzaan BBC'tti akka himanitti hojjettoonni dhaabbatichaa afur jimmata dabre eegalee hojii fi mindaarraa dhorkamuu isaanii xalayaan ibsuu isaan harkaa gaheetii jira jahaniitii jiran. Kana duraas wal dhabdee dhalateen hojii gaggeessaa FM Faanaa damee Maqalee hojiirraa kaafamuun isaanii ni yaadatama. BBC'n afaan Oromoo akka mirkaneeffatetti daayirektara dameewwan Faanaa Broadcasting Corporate ta'an obbo Salomoon Gammadaa irraa odeeffachuun yaaliin taasisee hin milkoofne jahaniitii jiran. Dameen Faanaa Maqalee jiru hojjettoota 32 qaba ture. Dhaabbatichi gaafii mirgaa kan hojjettoonni haasan fuulduratti akka deebuuf ibsuu isaa hojjettootarraa beekameetii jira. Gama kaaniin xalayaan dhaabbatichatti barraa'ee wal qabatee abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa irraa odeeffannoo bilbilaan argachuuf yaalus bilbilaan hin milkoofne jedhe BBC'n afaan Oromoo. Yeroo garaagaraatti qondaaltota mootummaa dabalatee hoogganaa biyya keessatti uumamuuf kanneen biyya alaa ta'anii akkasuma karaa Facebook fi kaaniin haasawa jibbansaa tamsaasaa jiru jechuudhaan himatan tarkaanfiin seeraallee akka irratti fudhatan ibsameetii jira. Kunis neetworkiilee adda addaa walitti hidhuudhaan karaalee garaagaraatiin namni akkuma barbaadetti keessaafuu lammiileen Itoophiyaa akkuma barbaadetti karaalee garaagaraatiin toora akka wantoota akka YouTube'tis Facebook'tis ta'ee karaalee garaagaraatiin akka barbaadanitti akka karaa hundaan biyya keessatti jeequmsa kaasuu lammiilee nagaa walitti buusuu kana wal qabate karatti neetworkiin haareen uumamteetii jirti. Bal'ina oduu sanaa akka ta'anutti simbiraan keenya. Jecha caalu hundee isaan boodaa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa garagaraatti hokkaraatiin tureen lubbuun namoota hedduu badee qabeenyi barbadaa'ee namoonni hedduun bakka itti daatan dhabaatee jiran. Kanaafis ta'ee hokkoroowwan kaan biroo sababaa kan ta'an erga miidiyaaleen hawaasummaa fi akkasuma kan biroo irratti darban gahee qabu jechuun neetworkii kana dhaabsisuuf kaayyeeffatee lammiilee Itoophiyaatiin hundeeffamee jira. Neetworkiin kun namoota siyaasaa, beektota, rogeeyyii fi hawaasaa siivilii Ameerikaa, Kanaadaa, biyyoota Awurooppaa keessaa jiran keessaa kan walitti dhufanidha. Biyya keessatti tasgabbiin akka dhufuuf yakkamtoonni fi akkasuma ammas warreen itti gaafatamummaa isaanii hin baanne seeraan akka gaafataman taasisuun sochiin eegalamuun qindeessaan kun himaniiti jiran. Itoophiyaatti sa'aatii 24 dabran keessatti namoota 6,544 qorannoon koronaa vaayirasii taasifattee keessaafuu namoonni 56 irratti vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa biyyattii ibseetii jira. Bal'inoota sana akka ta'antu simbiraan keenya. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darban keessatti namoota 6,544 qorannoo koronaa vaayirasiin taasiftee namoota 561 irratti vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa biyyattii ibseetii jira. Kanaanis lakkoofsi namoota biyyattii keessatti COVID-19 qabamanii nama 11,072 gahuun beekameetii jira. Sa'aatii 24 darban keessatti namoonni haareen 158 vaayirasicharraa kan bayyanatan hoggaa ta'u hanga ammaatti namoonni 5,448 bayyanataniiti jiran. Gama kaaniin namoonni haareen 7 kan du'anis beekameeti jiran. Waliigalaa kanneen hanga ammaatti lubbuu isaanii dhukkuba vaayirasii kanaan dhaban 180 geeti jiran. Biyyattiin hanga ammaatti namoota 342,866 qorannoo kan taasiftee hoggaa ta'u koronaa vaayirasiin namoota 11,072 irratti argameeti jira.
Itoophiyaa, Masrii fi akkasuma Suudaan marii marsaa haaraa har'aan tana Finfinnee keessatti taabdummaa gamtaa Afrikaa jalatti jalqabuun isaanii gabaafameetii jira. Bal'inootanaatis akka ta'anutti simbiraan keenya. Hooggantoonni Afrikaa hidha Abbayyaa Itoophiyaa dubbii ijootee jiru irratti raantana marii bal'aa taasisaa jiran. Mariin kun mariiwwan gamtaa Afrikaa jaarsummaan gaggeessaa ture waliigaltee malee xumuramuun isaa booda. Itoophiyaan hidni kun uummata miliyoonotaan lakkaa'aman kan humni ibsaa malee jiraataniif ibsa kennuu danda'a abdii jiru qabdi. Masriin garuu laga Abbaay hidhuun kun madda bishaanii isii irratti rakkoo uuma yaaddoo jiru qabdi. Osoo waliigalteen biyyootii sadeenii kana jidduutti hin uumamin hidhaan gara waggaa 10f ijaaramee ture kuusuu bishaanii isaatiin bishaan fudhachuu eegaleetii jira. Itoophiyaan saffisaan humna ibsaa uumuu barbaaddi. Garuu biyyi Masrii Suudaan garuu maddi bishaanii akka hin hir'anneef ragaa mirkanaa'aa barbaadan. Kanaan duraas yaalii waliigaltee irraa ga'uu hin milkaa'in hafeetii ture. Yaaliin dhiyeenya gamtaa Afrikaan taasifamee xumura hin geenye. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa dabalatee hooggantoonni biyyooti Afrikaa adeemsichi maalirra akka jiru tarii malli haareen yaalamuu danda'u yoo jiraate ilaaluu barbaadu. Yeroo hojii eegalutti leeyni mormorkuun humna ibsaa meegaawaatii 6,000 maddisiisuu danda'a. Kunis Afrikaa keessatti hidha madda ibsaa hydroelectric isa guddaa isa taasisa. Egan daawwattoota keenya oduun arraan tanaaf Oromiyaa International Broadcasting qaama fi qalbii uummataa irraa arraaf qabnu kana ture oduu biraatiin hamma walitti chaanutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.